qumaara shaniin jalqabdee akka Jawusaan uummata irratti xiyyeeffatu godhe. Gocha kanaaf immoo shaniin ofiin wal saaxiluu eegaltee jirti. Shaneef Jawusaan torban darbee walii galtee uumuu ishee odeeffannoo keessoo ba'ee nu qaqqabee jira. Kunis viidiyoo gochi badii ta'ee jechuun miidiyaa irra naanna'uu qindeessummaa Shanee fi Jawusaa ta'uu dhagahameera. Uummata Amaaraa fi Oromoo walitti kaasuun qumaara siyaasa biroo yaaluun gonkumaa fiixa ba'umsa hin qabu. Shororkeessitoonni lammeenuu dhumni isaanii ga'uu baruun hojii badiisaa irratti xiyyeeffatanii jiru. Kunis kara Shanee, Jawusaa fi Abaaboo Shanee hidhattoonni harka kennachaa jiran hedduu ta'uu beekamaadha. Jawusaa fi Shaneen dhumni ishee itti dhiyaatee jennaan mandara keessa deemuun tarkaanfii gara jabummaa uummata irratti fudhachuu eegaltee jirti. Nageenyi uummataa haa eegamu, tokkummaa fi jaalalaan haa jiraannu uummata jedhee gara jabummaa badduu agarsiisuu Jawusaa watoowwannaa ishee isa dhumaati. Uummatni Amaaraa fi Oromoo waggoottan hedduuf waliin jiraachaa tureera. Kun haqadha. Haa ta'u malee shororkeessitoonni lammeen hirriba malee bulan nageenya biyyaa jeequuf jecha kara hedduun yaalanii dadhabanis as deebi'uun uummata homaan beekne irratti gara jabummaa fokkisiisaa agarsiisaniiru. Gareen Jawusaa faannoo jettee of waamtu bakka raayyaan ittisaa hin jirre deemuun baqachaa jirti. Baqannaa kana keessa immoo gocha badiisaa raawwachaa akka deemaa jirtu dhagahame. Jawusaan uummata naannoo Amaaraa irratti gocha suukkanneessaa raawwachuu ishee fi biyyoota ollaatti argaman waliin walitti buusuuf Shanee waliin waliigaltee uumuuf yaalii gochaa turuun ishees beekamaadha. Jawusaan tarkaanfii olaantummaan seeraa fudhachaa jiru baqachuun gariin ishee harka kennachaa akka jirtu odeeffanneerra. Kanaaf uummatni wantoota deemaa jiran kanaa haala tasgabbii qabuun ilaaluun jarreen gocha badii raawwatan kanaa seeraaf dhiyeessuun irra jiraata. Olaantummaa seeraas kabachiisuun dirqama lammummaati. Shanee lamaan irrattiyyuu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa ni fudhachaa jirasi. Kanaaf uummatni ammallee aantummaa humna waliif qabu jabeeffachuun jarreen badii kanaa of keessaa qulqulleessuun dirqamadha. Egaa jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kilolii qophii guyyaa har'aa asumarraan goolabnaa turtii gaarii qabadhaa. Galatooma.